أنا ثيرك فات أشيو قبل شيء من هذا. Karena di sini kan di mana batas kota. ما ciki inde kau ayo tate mana lawan bakat aku tindane terus ciki to datam to ta barno itu Kuat. ma te tare ati ogin dem te bilbilan te kona do sir tu kalbin simban nem Lagi nampak naik mari nampak di dokter. jechuun akkanumatti qirqirsi jenne gide hiriyoota kee ubiraadha nama sadi guutu Kuat karena najajra. Ejino kam toko najallati. bakka deemti qoomisa injera kana haasofsiisee irraa boqonnaa fudhatille Dokter akan nanti wallahi lazim kita fadani. Malah kan nama jitta no jechuun akka abbaa kee tokkotti natti dhaga'ama gaafite Lagi akas nani jin. Dokter nani jin akas. mucaan daa'imni tokkollee qurxii natti taa'imtu makii jira bar qurxii maa itti himu Daim ni kami kau nak galan ber. daa'ima UK kana jiru tokko reefu harma erga gu'e baatii lama jedha si jaalata garuu jaalalli umrii filatte Mana sih cokene cu? no afaanuma isiitini ani amma yookiin qophii miti yookiin nama qabaa naan haa jettuu jedhee akkatti na caqaati maalee ilmoo qabdaa miti jechuun amaanadha akkuma amaanatitti guyyaa tokko bakka meebsi shaan jirutti osoo fiddee qurxii isaa likkuun osoo itti himtee natti tola jechuudha qalbii namatti cabaani waan naa gaafa dhunaan jedhee akka amaanatitti kakadhee waan irraa fuudhanii malee soorii si dafaruu barbaade miti beektaa akkasii dabaluu si jala. Namni akkana dafaru sin fedhu. Namni akka mudina qabatu sin barbaadu. No mudii miti akkuma amaanatitti waannatti kenname. Kuna ijoolleen galatoomee atileetii bara akka miskiina dhawwaaltu naan jedhaa jira wallahi baabee. Galatoon maal osoo hin ta'in asla mudii qabachaa jira. Mudii qaba. Dhimmachoo yaaraa daalichi naatee jira. Garuu maaltu jira seete qoosaa fi akka oromootti jaalladhaa hin qoosaa manaa jechuu ture barkaleessa viidiyoo isaatu harkee kan mummuramee deddeemu ture jechuudha. Isaaniitu itti haa tolu jechuudha. Wanti dhaqee maal jechuudha. Asa dhugaadhaa miti hin qoosaa silaa dhugaa ta'ee akka nama tokkotti hangagamaa miti nama gawwaa miti keessaan dhugaa rabbi namni jaalatu tokko keessaan dhaqee kan akkasii miti akkana. Ayi jireen beeku keessan. Nanti biar na barreessi jira na barreessu keessaan illee garuu. Maasiin jedhe barreeffamni isaa akka keessaa san nu dubbise chira laallitti intala yaa dhugaatii musoba dubbise. Ayi maal godhetti akkuma No jechuun intalenare. Anamma haasaa isaatirraa kalee ijoolleen nan argaa turanii ati sobdee muudii qabattaa yoo majaalattellee yoone fiqir daraq no yaadek nama bultii ta'uu miti. Gogaadha yoo jaartin ta'e bashannanuu feete mana taa'e jettanii yoo jaartin mana taa'uu feete gabbaa jettanii yoo jaartin ta'e diibina feete shiroo nyaatanii shiroo nyaate diibina jettaa amalli kee amala dubartii ta'uu miti jedhanii wallollee adda baare garuu akka amaanatti waan sirraa fuudheef immoo yoo keessan gileessi barreessu haasaa isaa san keessa walaluun faaruun makishaa bakka namni addunyaa karaa namni siin qixxaa'uu hin jiru. Baay'ee kabaja minaamin jedhee yoo booyaa ashaangulliitiin maaliif akka mata si jaalatee akka ittiin ibsatu sun hoosaasitti fakkaachuu danda'a bammiro. Kanas ta'ee san muudillee haa qabatu si haa jaalatu lamindinoo maa ittiin himneeti bakka inni ahun biizii nenyi rabbi si haa baasu maan jenne. Dokter berkosa jiran siin jira. Qoosaa jira. Wanta inni godhu jirus naa galaa jira. Ani immoo akka nama tokkotti abshaala ta'ee ta'uu baadhus gawwaas miti. Ani abshaala ta'uu baadhus gawwaa miti garuu just bakka ani jiraan laaleetiin of keeyyisina akka nama nagarree callisii jira. Amma waan isa tuffadhee nama isan tuffadhu waan isa wuti. Inni yoo dhugu waan jaalatis ta'ee qoosaafis ta'ee an nama tuffatu miti nama kabajaa namaaf qabu. Akka nama tokkotti akkas jeeni maal garuu qoosaa jira waan ta'eef ani immoo namarratti qoosamu miti an nama sabaaf intala sabaati intala saba guddaati sanumaafu jechuun
duraan intala sabaa duraan. No, intala sabaati namni tokko jaalee galeef takin jaala wanni jeef intala sabaa ta'uu keessaa bahuudhaa hin jira akkasii. Arras intala sabaati halees intala sabaati. If duras intala sabaati maaliif jennaan sabboonummaa keessa koo jira akkas jechuudha. Amma ati ta'ibsishaati moo sabaati? Sabaati ta'ibsishaati tokko. Okay. Ta'ibsishaati fi sabaati amma. Yaa yoo waatee itti gaafatame jechuudha. Ergataa jira ergataa. Maal asii kunis ergataadha ergataa. maal dibu maal jalaa qabdaree dhiisiree ergataa dhiise jennaan ani wal dhabuun barbaadu akka asirratti aartuun barbaadu qileyaaseen sabbaa isaatti daree. yaa Taniifuu kaleessa dhugaa rabbi viidiyoo argeen jira duruyyee walitti qabee disrespect gisee wanni na godhu jechuudha. Achirraan qoosaan jira sila akkas nama yoo dubbatellee namni ittiin biraa miti yaadannoo waa hedduu dubbachullee hin jaalladhu ni beekaa doktar. Ilma Oromoo tokko yoo guddates na gammachiisa. Kanaafuu itti haa tolu garuu qoosaan hanqa qabdi. Jechu barbaada. Qoosaan hanqa qabdi osoo sirraa dhaabbate bareeda. Akkas jechuu yaadda? Yaa hanqa qabdi si galee miti. So ani namni si jaaladhe jee fooloon isaa guddatu fi feemasii ta'u nan aarsu na gammachiisa. Because kana nama arrabsuurra nin jaaladhe jaanii wani ijoo osoon qabu nama arrabsuutu irra fokkotaadha miti. Nama arrabsuu nama gargaartee irra fokkotaadha. Nanyoo karaa inni filatee karaa fokkota sin dubaru qoosatti waan jiruuf itti goggoguu isaa kan gabbara malee. Osoo wanni kun wayi dhugaa itti tayaa? No, dhugaa miti sobaa jiraan sin jedhu doktar በጣም እየያዘ ነው ሃይማኖት ዲያስፖራ jedhee muudii si qabataara inni biyya guddatte waan jiruuf faaraa si ta'u no. Raggadhu? Jechuun miira keessa jiraata. Raayii raggaxullee hin barbaachisu. Arrabsuus hin barbaadu maaliif waan akka nan goone maal arrabsan jechuudha. Natti waan balleessu. Wanta na balleessu hin qabu, wanta na aarses hin qabu. Akka ilma Oromoo tokkotti ilma Oromooti dargaggeessa. Kanaafuu ani amma sin tuffanne na tuffattee jechaa ture dhugaa rabbiin tuffanne. Dhugaan haatee birbiriin dubbisuu ture. Qoosaa jira. Dhugaa taate akkam gootareet kabiraatiin qabamte kabiraatiin qabate waa. Jechuun just akka nama tokkotti yaani jira miti. Nam tokko itti deeyitee akkasii miti sirriidha miti. Because keessaan dubbisee akkasii akkuma nama tokkotti jechuudha. Galee akkana akkas wayinaatti hin so garuu qoosaa waan jiru muudiin jaaladha. Bakka doktar. Garuu anuun yoo dhugaan jaalatte korreeksii dhugu jennaan didee bara. Dhugullee hin qabu. Jechuun akka ta'ii tana korreeksii miti fanjii yoo dhugan maara koo qabamaa yoo dhugaan si jaalatte. Fanjii. Haa dhaabuma filatti. No, ene bakkulee amma tasoo ilmooti yoo ta'uu baatte yoo taate fi miti siif jechuudha siif korreeksii miti fanjii yoo dhugan itti xiqqaata malee. hin guddatu. Yoo fanjii sanuu dhugeeti argate. Hin dide garuu korreeksii dhugu jennaan hin dide akka walitti dhiyaatan waan walitti dhiyeessu waan akka kun haati faaxee jaalattuu san deebiin osoo ergu kenniif kompiitaraan filaala achumarraan chaarjii godhiitiin kenniif manaamin jennaan waan akka keefii bitaa faaxaa akkana fakkiin hin dhungattullee tasa akkana gizee ilaalte boqoo jala qabdu manaamin akka si argitu manaamin jennaan. Kanuma dhibbata akkaasan kan ni jettee ni jentu. Tama dhibbata akkaasan kan ni laali jedhee meeqii laalti giftii ka'ee bide. Achirratti akka inni muudii qabataa jiru naaf gale anooyyuu. Ani durumarraa onaa galee jira akka muudii qabatu. So fakkeessullee hin danda'urraa beekama muudiin isaa jechuudha.
nuti warra siyaasaati warra waaxiin xalee fagootti waa ilaaluu danda'udha. Ija siyaasatti yoo laaltu dubbii isaa tana akkamitti xiinxallu bakka daraq ma'uun no mudii bakka. Dabarru bira bakka dooktara. Haati faatee maal digattee raftee yaarra gurzaan duute barsanuu isiin furdoo.